Ashama akkam jirtan daawwattoota chaanaalii Urjii Miidiyaa. Nagaa keessanii nagaa isiniif haa ta'u. Bakka jirtanitti warri biyya keessas warri biyya alaas nagaa isiniif haa ta'u jedheen jira. Egaa akka suuraa kanarratti argitanu viidiyoo asirratti makuu hin barbaadu waan ta'eef sababbiin isaatis yeroon viidiyoo namoota fidee koopiraayitiin irratti kenna waan ta'eef saniif jechuudha. Fuudheen dhufnee jechuudha. Akkuma suuraa kanarratti argitanu wanta sadii irratti dubbachuu barbaada jechuudha. ቪዲዮ ብያራ ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? ሰላም ብያለሁ። እንግዲህ ዛሬ ትንሽ ቪዲዮ እየመጥቻለሁ። እሱ ላይ ላወራ ነው። ሶስት ነገር ነው። ያው ሶስት ነገሩን ደግሞ እዚህ ከፎቶ ላይ ትረዳላችሁ ብዬ አስባለሁ። እና እዚህ ጋር ምን መሰላችሁ ላወራ ነው የምፈልገው ማለት ነው። እዚህ ጋር የኔን አስተያየት ልሰጥ ነው። እና ijoollee keenya wanti asirratti dhagee ilaaltan kuni fakkeenyaaf mucayyuma duraatirraa hin ta'a akkasuma suura walumatti deemnee jira. Egaa kan mucayyoo tana yoo argitanii raattanii yeroo baay'ee miidiyaa kanarra baay'inaan deddeemti jirti jechuudha. Kan nama haasa'uun qofa bichaa odoo hin taane nu yoo maalirra jirra kan jedhu nu keessatti mul'achuu qaba jechuudha. Dhugaa rabbi dubbachuuf jechuudha. Namni kamiyyuu namni araba hojjetu maalirra akka jiruu fi maalirra akka jiru garuu obbaan of beeka. Garuu immoo nama tokkorraa barachuun immoo dirqama jechuudha. Wanti kun ani shin boorchisan bichaa haasa'uu keenya bichaa odoo hin taane mucayyoo tanarraa maaliin baradha maaliin immoo ittiin nama barsiisa wanta kana dhageenye namni biraayyoo kan hin dhageenye akkaminarraa barachuu qaba yookaan immoo wanti akkanaan ta'an akkamittiin deebi'ee kana booda jabaachuu qaba kan jedhudha jechuudha. Akkuma argitan kun mucayyoon tuni gadda lama jechuudha. Dhugaa rabbi dubbachuu gadda lama jechuun tokkoyyuu danda'u baay'ee ulfaata unkaan lama dhiisini tokkoyyuu baay'ee ulfaata saniyyuu immoo namni araba hojjete jechuudha. Aarirree hin danda'u jechuudha. Dhugaa rabbi dubbachuuf jechuudha. Maaliif bakka asitti waan baay'ee waan yaaduuf namni araba hojjete kamiyyuu jechuudha. Dhugaa rabbii hanta kolfu saniin kolfines baay'ee yaada. Sababbiin isaatis asiin hojiin madaame jira, asiin beeksisni jira, asiin waa baay'ee yaadda jechuudha. Sammuu kee keessatti baay'ee guuttata. Egaa waggaa 8 jechuun xiqqoo miti jechuudha. Namni waggaa 8 jechuun kan qal'aanii miti jechuudha. Yaa namni kamiyyuu kan hojjetu bakka namni waggaa 8 jechuun kan qal'aanii miti nuyi waggaa 8 dhugaa qal'aalii fakkaata malee qal'aanii miti jechuudha. Inna egaa akka birrii isheetis jaarsa isheetiifis baay'ee gadduun humni fi dadhabbii ishee caala immoo kooti kan jette jechuun kooti jettee kan itti galteen irrif jedha jettee keessatti gaafa yaadde namoota baay'eetu amma akka ishee kana jiraachuu danda'a jechuudha. Hin beekamu malee yookaan miidiyaa irratti bahuu dhiisuu danda'a malee baay'eedha jechuudha. Keessattuu ijoolleen arabaa har'as borus karaa kamiyyuu kan nyaataman jechuudha. Yeroo kamiyyuu Mucayyoon tun abbaa manaatii isheetis hin fayyinee fi odoon illee abbaa manaa ishee fayyee fi raatirreeni hagafee ta'ulleeni gaddi waa kanaa ittiin naga'u. Abbaa manaa ishee kan nabdirra immoo qabeenya ishee qulqulluu kan ta'e dafqitee akkamitti akka finne hundi keessan ni beektan jechuudha. Akkanumatti qal'aanumaan hin dhufu jechuudha. Manni hojjette yookaan gilmixxaadhaniini yookaan immoo mana gaariidhaan nagaan hojjette birriin kun jechuudha. Birriin kun akkanumatti gaarumaan akka dhufeetitti yaadamuun hin danda'amu jechuudha. Birriin kun nama akkamiitirraa araboota jechuun nama gara laafessamoo gara ameenyamoo an akkamiitirraa akka dhufe hin beekamu jechuudha. Birriin kun garuu humna isheeti sanis ta'ee kan ta'e namni araba ta'e lafa duwwaatti mindaasii kaffalu hin jiru jechuudha. Hojii humnaati jechuudha. Hojiin arabaa jechuun hojii humnaa hojii qeensaramaa jechuudha. Sanumaan fudhatamee lakkaa'amuu danda'a jechuudha. Hundumti keenya iyyuu jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenyi warrootiin ammarreenii kana keessa jirtanu dhaabbadhaati of laalaa dhugaa rabbi dubbachuuf jechuudha. Dhaabbadhaati ilaalaa. Isuma dhugaan jedha. Jaarsa warri gattanii dhuftanilleeni ijoollee keessanisitti gattanii warri dhuftanirreeni maatii keessanii isa laalchisu. Shakkuu bichaa haaluu hin taane yeroo ammaa baay'ee caalaa seexanni baay'ee dogongorsiisa jechuudha. Namoota birriitu dogongorsiisa jechuudha. Birrii fi namni kaammoo nama ta'ee namarra taa'ee nama qora jechuudha. Egaa ka dhiirri immoo dhiira yeroo baay'ee as turamutti ijoolleen baay'een sanan jijjiiradha sanarraa sanan guutatti as jiru. Namni tokko gaa'ela keessatti gaa'ela turee wajjin turanii raawwatanii ilmoos abbaa manaas dhiistee gaafa dhuftu
gaafa yeroon baay'atu jechuudha. Abbaan manaa suni nama biraarree ni barbaaduu danda'a jechuudha. Yeroo sanitti hedduu keessatti qormaanni ni uumamaa jechuudha. Kanaafuu warri akkas keessa jirtan birrii keessaniifis abbaan manaa keessanis haala ta'een mijeessuun gaariidhaan isiniin jedha. Asuma gabaabaa barumsa guddaadha jechuudha hunduma keenyaafuu. Asitti aantee isa haadhaa fi ilmoodha. Inni kunis haadhaa fi ilmoodha. Inni garanaa kun akkuma argitan kana haadha isaa baay'ee jaalataa. Inni garanaan karaa harka bitaa jiran. Inni qayyiin irra jiru mallattoon xiyyaa qayyiin irra jiru seenaan isaanii dhugaa rabbii dubbachuu baay'ee nama aarsa jechuudha. Inni kuni garuu gaafan kutaa ja'aan baradhu jedhe har'a mucaan kun guddaadha ni agartanii har'a jijjiirameera. Jijjiiramarra jira. YouTube illee ni qaba. YouTube isaa gatii waan kaffaleef ittaan isinii dhufa. Gaafan kutaa ja'a baratu mana birrii kaffaltuuf dhabde haadhi isaatuun jechuudha. Haadhi isaatuun gaafa birrii dhabdu warqii ofii qabdu san warqii san baastee gurgurteet warqii san jechuudha. Yeroo sanitti jedhe taaksii kan ittiin irree dhaqxu birrii of harkaan qabdu jedhe laa. Nama gizee san ilaala. Gizkaan jaa jechuun isa san yaadateetoo har'a immoo warqii ishii sun jalaa dhabameera jedhee nama haadha isaatiif garaa jaalatu. Haadha isaa baay'ee jaalatu. Haadha isaa kabaju. Warqii miti jaalalumti haadha isaatiif gaddeebi'ee kennee wanna ishii san hin daganne sun dhugaa rabbii nama eebbisamaadha jechuudha. Eebbisamaadha jechuudha. Ilmoon akkasii namaaf haa baay'atu jechuudha. Dhugaa rabbii dubbachuu jechuudha. Hundumaadhaaf. Tokkoon immoo an akka asii garan argitan kun immoo yoo argitan irraattanii haadha isheenis ilmoodha inni kennu sun. Qabeenya haadhittii gurguruuf lafa san gurguruuf maal akka inni godhe waan nama ilmoonuufi jechuudha. Waan akka nama godhe maraattuudha jedheet hidheet haadha ofii jechuudha. Maraattuudha. Maraattetti Amaanu'eel yoo galte maraattetti dhamee Amaanu'eel yoo galchamte dhaalummaan eenyu ture kan itti qotaatti argu gurra fashiisan eenyu isatti gurgura jechuudha mana san. Gurguree inni laa itti balleessa laa. Ilmi laakka ilmi eebbisamaan jira ilmi eebbisamnes jira dhiifama namaaf haa godhu waaqayyoon hundumaadhaafu ilma eebbisame namaaf haa kennu malee. Egaa asirratti akkuma argitan kanatti mucaan kun kaayyoo duriyyoota wajjin kan dooktara hin taane dooktara jedhee labbasiiseet uffachiiseet haadha isaa yookaan marfee hin taane waraansisee raawwateet dooktara waraanee saniin booda jedhama. Saniin booda Amaanu'eel galtee sanaan booda qabeenyi sun itti hafa. Haati tun garuu mucayyoo yuutuubii hojjettu san biratti dhaqxee himattee kaameeraan mana keessa godhameet waan inni ishii godhu. Viidiyoo san galtanii yoo laaltanii dhugaa rabbi baay'ee siin gaddisiisa. Haadha ofii jechuudha. Eenyutu si hiike jedheet bishaan maaloo naa kenni bishaan dhoobadhee jechaa ni jirti. Bishaan hin kennuufi didee ganaa miila ishee hidhuu dhaqeet boru dhuftee jedhaan. Inni dooktara jedhames dooktaraa miti. Isuma gaaddanyaa isaaniitu gaa'onii hiriyaasaa yookaan barsiisaa irraa ta'e yookaan ta'e kaajiraamiree gaa'oniin adiin kun biddireeffateet akka naabbaranii feekii hojjetaniit akka manni yaalaa sammuu hin qabdu jedhee Amaanu'eelitti dabarse akkas godhaniit fidee dhufe jechuudha. Osoo salaa ishiin fidee dhufe kana fidee dhufe malee inni akkasitti qabatee dhaqee Amaanu'eel galchee raawwate saniin booda boruusan gurguree gurgure isaa irraa immoo immoo qabeenya siirachuun inni oolu dooktara jedhamee kan dhufe maqaa dooktaroota kan nyaatu maqaa hakiimota kan nyaatu meeqatu jira. Asitti kun haadha koo jedheet boo'a. Haadhi koo duraan oolma naa goonteen deebisa jedhee ba'a. Kun immoo hanuma ishiin jirtu sanarraa yooman si ajjeesa yooman immoo maraattetti jedhe haadha ofii maraattetti jedheetu nama mi'aagam haadha ofiitiin jechuudha. Oo qabeenyi isatti hafe maal ta'a yoo gochuufi baate ofii isaatii qansaraa hojjetee yoo jiraate maal ta'a fayyaa qaba xeenaa qaba. Kanaaf ijoolleen keenya yeroo kana agarru. Dhugaa rabbii maatiin keenyi gatii nutti kaffalanii nu guddisanii hin beekamu. Gatiin isaanii garuu guddaadha dhugaa rabbii. Haati guddistee akkasi. እና ሰላም ውዶቼ እዚህ ጋር ሶስት ነገር ያመጣሁት አንደኛው እቺ ልጅቷ ላይ ነው። እሷ ላይ ለምን አመጣሁት? እንግዲህ የሷ ባለቤት እሷ አረብ ሀገር ስትሰራ ነው የኖረችው 8 ዓመት የሰራችው ቤቷም ምን አርግታ የሰራችው ባልየው ደግሞ
ሌላ ሚስት አግብቶ እኔ ከዛም በፊት ይሆናል መሰለኝ አግብቶ ግን አልነገራትም። ሁለት ልጅ አለው። ከዛም በኋላ እሱ ቤቱን ከሱ ጋር ስትሰራ ቆይታ ስትገባ ደግሞ ያው እሱ ታመመና አስታመመች፣ ሞተ ልጅቷ፣ በየሷ ባል ሞተ። ከዛም በኋላ እሷ 8 ዓመት የሰራችው የለፋችውን ቤት የተሰራበት የሱ ልጆች ደግሞ መጥተው ምን አሉ? የአባታችን ንብረት ነው አሏት። ስንት ነገር አጣችሁ? ሁለት ነገር። አንዱ ባለቤቱንም አጣች። ሁለተኛ ደግሞ አረብ ሀገር ማለት ምን ማለት እንደሆነ እናንተ ታውቃላችሁ። ምንም ማስረዳት አያስፈልገኝም ማለት ነው። አረብ ሀገር ደክመን እንዴት ሰዓታትን እንዴት የሰውን ግልምጫ አይተን ለፍተን እንዳመጣን ሁላችሁንም ታውቃላችሁ ማለት ነው። እና ይሄንን የኛ የአባቴ ንብረት ነው አሉት የበፊቱ ልጆቹ ማለት ነው። እና በዚህ ላይ ተጠንቀቁት። ስታገቡ ያ ልጅ አለ ወይ ልጆች እስኪኖር እንዴት ነው? ከዛም በኋላ ቤት ስንሰራስ እንዴት አሰራር ነው? በማን ዘም ነው? እንዴት ሳርግተን ነው መስራት ያለብን? በኋላ ላይ ሲሆነ ነገር ብለን እንዴት ነው የሚሆን ብሎ ራሳችን ማሰብ ነው። ለሰው ብቻ ሳይሆን መጀመሪያ ሰው ራሱ ሲወድ ነው ሰውን የሚወደው። ለምን ራስሽን የምትወጂ ከሆነ ሰውም እንደዛ ነው። ራስሽን የማትወጂ ከሆነ ደግሞ ሰውን መውደድ አትችይም ማለት ነው ሲጀመር። ስለዚህ ተጠንቀቁት ነው። ቀጣይ ደግሞ እቺ እናትና እቺ እናት ይሄኛው እናቴ ብሎ እያለቀሰ ነው። እናቴ ውሎታለችብኝ አሳድገኛለች። እኔ 6ኛ ክፍል ተማሪ ሆኜ የሚከፈለው ሲጠፋ ወርቃ ሽጣ ነው ያስተማረች ብሎ ዩቲዩብ ሲከፍልለት ለሷ ወርቅን ይገዛል። ልጅ ማለት እንደዚህ ነው ማለት ነው። እናቱም በእንባ እሱም ሆኖ እሷም ሆኖ የእናትን ውሎታ የቤተሰብን ውሎታ የማይረሳ ወንድ ሆኖ ሴትም ሆኖ እንደዚህ እግዚአብሔር ያብዛልን ማለት ነው። እና በጣም ደስ ይላል ማለት ይሄ ለራሱ ለሳ ትልቅ ነገር ነው። እናት ስለተደረገላት ሳይሆን ያንን ማሰቡ ለራሷ ትልቅ መሆኑ እናት በጣም ትደሰታለች ማለት ነው። ቀጣይ ደግሞ አንዳንድ በቃ የኔ የተረገመው ሊበለው ወይን ሰይጣን ሊበለው አንዳንዱ ደግሞ አሉ። ይሄ ደግሞ ይሄኛው በቃ ያለው በዚህ ያለው ደግሞ እናቱን እብድ ናት ብሎ አስሮት ያበደች ናት አማኑኤል ትግባ ብሎ አቀናይቶ ከጓደኞቹ ጋር ፌክ ወረቀት እያሰሩ ዶክተር እየተብየው መጥቷል። ዶክተር ሳይሆን አስመስሎ ነው የመጣ ማለት ነው። እሷ ቪዲዮ እዛ ካሜራ እንዳስቀመጡት አያውቁትም። የተቀዱት ላይ ግን ብታዩት ግን እናቱን በሰላም እያወራችሁ ምን ነው ውሃ ስጠኝ ምን ነው ስትል አልሰጥም ማን ነው የፈታሽ ይላል። እግሩም እጁንም ያስራታል ማለት ነው። ከዛ ታመነው ይላል። እሷ ስታመራ ስሙን እንዴት እናቱን ስሙን ያጠፋል። እንደዚህ ታመነው እንዴ የምታወራውን እኮ ያበደ ሰውና ሰው ደና ሰው እኮ የሚያወራውን እኮ ማንኛውም ሰው ይለየዋል። እንዴት ነው ያበደ ሰው በቁም ቆሞ ካንቺ ጋር ቁም ነገር ማወራ? እና ልጁ እንደዛ አደረገ። የወለደችው ልጁ የራሷ ልጁ በጣም የሚያሳዝን ማለት ነው። እስቲ ከዚህ ሁለት ነገር ዓለም እኮ እዚሁ ላይ ምድር ላይ ሁለት እንደሆነች እንደዚህ ለራሱ ይታወቃል ማለት ነው። ሁላችንም የቤተሰቦቻችን ውሎታ ያደረጉልን ውሎታ ስንረሳ ጥሩ አይደለም ማለት ነው። ይሄ ልጅ አሁን መስሎ ነበረ ግን ፈጣሪ ከላይ ስላለ ለሷ ስላለ እሷ እንድትደርስለት ተደርጓል። ፈጣሪ ከዛም በኋላ ደግሞ ያደርግላትን ያደርጋል። ለማንኛውም ጨርሻለሁ።